Hi, akkam jirtu hordoftoonni toora kanaa. Akkuma baratame mobile application development mata duree jedhu irratti walitti fufiinsaan qophii dhiyeessaa jiru irratti hundoofne kutaa sadaffaasaa isinii qabannee dhiyaanneerra. Mata dureen irraas akkamiin user interface design akka goonudha. Isa waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf kutaan kun bakka lamatti qoodamee jira. Jalqabe dura dursinee theoretically isaa ilaallaa. Isa booda practically Android Studio fayyadamnee akkamittiin interface application design akka goonu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf hamma dhumaatti hordofaa. Kanaaf wantoota nuti ammaan kana ilaaluuf deemnu jalqabaa components of user interface. User interface yeroo jennu komponentoota xixiqqoo hedduu jiru. Isaanis afaan Androididhaan view jennaani. View'n kun immoo waa hedduu of keessaa qaba. Bataniin jira, edit textiin jira, text view'n jira, radio button, combo box, wantootuma isin application yeroo bantan beektan sana hundumaa jechuudha. Isaaniin ilaalla. Akkasuma XML extensible markup language interface design gochuudhaaf koodii nuti fayyadamnu, scripting language nuti fayyadamnu XML jedhama. Akkasuma Java koodii nu barbaachisaa isa beekuun isa detailii isaa waa'ee Java yeroo itti nutti deebina. Maaliif jalqabaa application hojjechuudhaaf interface design gochuu dura waan nu gaafatuuf jechuudha. Akkasumas interface sana seeraan design goonee irra taanaan immoo booda Java koodii isaa barreessuun nu dhibu jechuudha. Kanaaf isas waliin ilaalla. San booda akkamittiin isa barreessine immoo run akka goonu. Run jechuun akka kanatti maalidha? Koodii isa barreessine design isa hojjenne akkamitti gara APK'tti akka jijjiiru jira. Akka inni mobile irratti fe'amee run nu ta'u akkamiin gochuu dandeenya isa jedhu ilaalla. Eessumaa jechuudha. Kanaaf Android application development wanta bakka guguddoo sadiitti qoodama. Inni tokkoffaan design hojjechuudha. Almost percentii dhibba mobile application hojjechuu keessaa harka 60 kan fitu isa kanadha. Design seeraan hojjechuu jechuudha. Design isaa seeraan hojjennee irra taanaan wanna barbaachisu hunda isaa seeraan guunnee irra taanaan Java koodiin percentii 35 caalaa nu fudhatu jechuudha. Walitti daamanii meeqa ta'an jechuudha? Percentii 95. Percentiin 5 isheen hafte immoo permissionii barbaachisu. Fakkeenyaaf yeroo mobile keessan irratti application install gootanii gaaffii hedduu isin gaafata. Kanneen akka applicationin kun sim cardii dubbisaa, applicationin kun memory dubbisaa, kaameraa argachuu qaba isa jedhu jechuudha. Kanaaf permissionii keessatti katabuudhaan waliigala percentii 5 caalu. Kanaafuu bakka guguddoo sadiitti qoodnee ilaallaa jechuudha. User interface design gochuuf extensible markup language fayyadamna. Koodii isaa immoo wanti nuun click goonu waa erguu immoo calculate gochuu isaa wanna hundaa immoo dugda duubaa maaliin hojjenna? Javaadhaan hojjenna jechuudha. Inni dhumaa compiling source code to APK application file isa jennudha Android keessatti isadha jechuudha sadaffaan. So har'a kan nuti ilaallu interface akkamittiin design goona isa jedhu basic isaatii isin immoo ofii keessaniin gootanii detail isaa keessa seenu qabdu. Maaliif kun mataan isaa koorsii semesteera tokko kennamu waan ta'eef video lecture saayitii tokko keessatti wanta kenname dhufu miti. Garuu karaa isaa isinitti agarsiisnaan haalli isaa salphaadha jechuudha. Akkasuma wanna isiniin galles gaafachuu dandeessu. Akkasuma Javaan koorsii semesteera 2 bakka lamatti qoodamee kennamudha. Basic isaan isinitti agarsiisan isa qulfii isaa qabataniinaan kan biraa isiniin dhibu. Wanti guddaan programming keessatti qulfii ishee argachuudha. Qulfiin ishee isinii galteennaan ofii keessanii dubbiftanii wanna hunda isaa baruu dandeessu. Barsiisaa malee jechuudha. Okay. So Android application yeroo develop goonu qaamota xixiqqoo hedduu qabu. Isaanis walii galaanii afaan Androididhaan view jedhamu jechuudha. Wanta nutti mul'atan yeroo application sana bannu warreen nutti mul'atan suni collective name isaanii view jedhama. Text view jira. Text view jechuun isa barreeffama isaa edit hin taane fakkeenyaaf bakka kanatti maqaa kee galchise jedhu barreeffamni suni text view jedhama. Bakki isinitti maqaa keessan galchuuf barreessitan sun immoo
edit text jedhama. Edit isa ta'u view isa edit ta'u isa kan edit ta'uu danda'u jedhama. Fakkeenyaaf chat application yookaan messenger yeroo fayyadamtanii boksiin isinii dhufu suni edit viewdha. Maaliif irratti barreessuu dandeessu waan ta'eef. Send isheen jettu immoo button jedhamte jechuudha. Buttonii jalatti classify taati. Kanaafuu yeroo create goonu text view create godhaarra moo edit textiin nu barbaachisa moo waan hojjechaa jirru sanaaf. Progress baariin nu barbaachisa. Fakkeenyaaf kun yeroo applicationii fakkeenyaaf applicationii muuziqaa daawunloodii godhu fa'aa hojjettu yoo ta'ee fi namni yeroo inni daawunloodii ajajee jiru progress isaa agarsiisuu qaba. Eessarra akka ga'ee jiru jechuudha. Irra jalaan 25%, 60% akkuma isa jedhaa deemu jechuudha. Kanaafuu yeroo akkasii progress baarii fayyadamtu. Fakkii mul'isuudhaaf immoo image view jira. Image view fayyadamtu jechuudha. Image batanis akkasuma jira. Checkboxiin immoo ishee xiqqaateen fakkeenyaaf yeroo Facebook accountii create godhattanii genderii isin gaafata waa lama turti male yookaan female dha check goonee bira dabarraa jechuudha. Kaan immoo guyyaa dhalootaa fa'aa deetii isa nama filachiisu yoo hojjettu ta'e immoo date time picker fayyadamtu jechuudha. Kanaaf kun keessaa muraasa basic yoo ta'an hin baase malee isa kaan ofii keessanii ilaaluu dandeessu. Kanaaf text jechuun view qofa jira yookaan ilaaluu qofaaf isa fayyadamu. Fakkeenyaaf suuraa irraa asirra jira. Asirra fakkeenyaaf small inni jedhu kuni edit gochuu hin dandeenyu nuti irratti click goonee nuun balleeffamu. Kanaafuu kun maal jedhama text view jedhama warra akkasii. Inni nuun keessatti barreessuu dandeenyu immoo edit textidha. Fakkeenyaaf customer name bakka jirratti yeroo nuti click goonu asii katabuu dandeenya jechuudha. Inni nuun irratti rukunnee waa hojjennu immoo bataniidha. Warri kun check box jedhamu check warri ta'anii. Date time pickeriidha warri kun immoo date time picker create goone yoo ta'e namni yeroo bakka sana rukutu kalendarii fidaa fi jechuudha. Inni kun immoo searchidha. Search viewnis jira, wanna hedduu jira. Sarara jaraan baraa deemtu jechuudha. Kanaaf warri kun basicidha warraan asitti isinitti agarsiise jechuudha. Okay. So fakkeenyaaf gara detailitti tun deemini akka haala salphaan isiniif galuuf jechuudha. Barataa tokko barataa biraarraa maaliin adda baafna yookaan namni tokko maaliin karakteraayiz ta'a isa jedhu konseptii kana asirraa fuunee gara view warra kanaatti deebisuu barbaadeetiin kanaan kana fudhadhe. So asirratti fakkeenyaaf namichi kuni barataan kuni ID qaba. ID maaliif fayyadama? Barataa tokko barataa biraarraa dhibba adda baasuuf fayyada jechuudha. Uniikii waan ta'eef, unique numberii waan ta'eef. Kanaaf barataa tokkoo fi ID'n gosi tokko ala lama kennamu. Maqaan jira. Maqaan nama wal fakkaachuu waan danda'uu fi yuunivarsiitii keessatti beektu IDdha kan nu kennamu. Uniikii waan ta'eef jechuudha. Gaaddisaa gara biraan iddoo biraa jiraachuu danda'a. Dipaartimentii tokko keessa jira amma akaakaattu wal takka wal fakkaachuu danda'a. Kanaaf ID'n koo na ibsaa, maqaan koo na ibsaa, umriin koo na ibsaa, heightiin amala koo keessaa isa tokkodha. Weightiin propertyidha again. Locationii bakka hin jiraadhu. Warri kuni property anaan karakteraayiz na godhanidha jechuudha. Akkuma kana asirraa view'n kuni amala mataa isaanii define goonaaf tokko ID mataa isaa qabaachuu qabu. ID'n qabu taanaan booda kan kaalkuleetarii hojjenne yoo ta'e yeroo nun tokko boolla keessatti nu barreessuu hin danda'u. Batanii irratti click yeroo nun goonu abbaa tuqame sana adda baasuudhaa fi ID isa barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu unique ID akkuma maqaa namaaf kenninu viewdhaafis ni kennina jechuudha. Amma asirratti namni applicationii kana develop godhe kanaafi maqaa tokko kennaa, isa kanaaf maqaa tokko kennaa, isa kanaaf maqaa tokko amala isaanii wajjin kanarraa kan ka'edha. Kan inni kalarii isaas adda addatti qofaatti jijjiiruu dandeenyu jechuudha. Maqaa qaba jechuudha akkuma nama ID jechuudha. Fakkeenyaaf amma text view kun amma koodii XML koodiidha. Text view kanaafi asitti ID isaa kennuufii qabna. Android ID text view kana define yeroo goonu detailii koodii isaa booda yeroo practically deemnu isinitti agarsiisa. Kun amaloota text view tokko karakteraayiz godhanidha. Kanaafuu interface kana yeroo design godhaa jirru ID isaa define gochuu qabna. Unique ID jechuudha. Isa kana slaashii booda barreeffamee jirudha. Kanaafuu maqaan kana text view tuudha jechuudha. Akkasuma dheerina isaa amma miidha dheerinni isaa dalga iskiriinii keenyarraa raagadiinsaa meeqadha isa jedhu asitti define goona. Amma fakkeenyaaf wrap content yoo jenne
Automaatikaalii ofiisa adjasti godhaa deema. Amma nuun galchine irratti hundaa'e jechuudha. Raap kontentii yoo ta'e. Wanni nuti hin barreessinu dheeraa yoo ta'e dheerachaa deema ofiisaan. Yookaan immoo konistaantii gochuu dandeenya. Limit godhe amma 10 point yoon jedhee fiiksiidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf teekst saayiziin asirraa 30 per inch jedha. Fiiksiidha jechuudha. Akkasuma teekst propertii qaba. Teekst view'n jalqaba isinitti himeera. Amala isaa keessaa tokko maalidha? Ediitiin ta'uu jenneera. Amma fakkeenyaaf where is it? Small isheen jettu kuni balleessuu hin dandeenyu. Garuu barreeffama immoo ofirraa qabdi yeroo dhuftu. Ofirraa fudhattee dhufti jechuudha. Kanaafuu asirratti teekst propertii isheeti wanna ishee irratti murdattu jechuudha. Maqaa ishee. ID tun ta'e maqaa ishee jechuudha. Kanaafuu amma yeroo dizaayin goonee finnu kana tutorials point jechuudha dugda isaarraa. Barreeffama kana agarraa jechuudha. Warri kun mul'atan by the way. Dugda duuba jiru isaan. Namni kan inni argu isa teekstii kana qofaadha appilikeeshinii irratti. Kanadha hojiin piroograamii. Wanta dudduuba jiru isintu hojjetaa jechuudha. Namni kan inni argu barreeffamattii kana qofa. Achi batanii biraa yeroo inni tuqu kalarii isaa jijjiiruu dandeenya, saayizii isaa jijjiiruu dandeenya, waan biraa gochuu dandeenya. Nutu dugda duubaan kana sirreessaa jechuudha. Teellaa teenyee koodii kana waan hojjettanii jirtaniif. Akkasuma image batanii hojjenne yoo ta'e fakkeenyaaf dabalataan isa kanarratti dabalataan maal qabaa? Soorsii qaba. Image isa galchitan sana bakka isaatti agarsiisuu qabdu. Kompiitara keessan irraa bakka inni jiru. Amma kun faayilicha neemii isaati ABC isa jedhu. Akkuma kanaafis ID ni barbaachisa argitaniittuni image batan maqaan isaa jechuudha. Kanaafillee akkasuma. Edit textiifis akkasuma hundi isaanii maqaa qabaachuu qabdu. Unique ID kana jechuudha jalqaba kan isin barreessuu qabdan. Edit text ergattanii Android ID is equal to ID slash maqaan isaa isa kana text service jedhu. Akkasuma layout videos, layout height, hint namni application sana fayyadamu yoo manna akka carraa quba isaa achirra dabarsuuf kaasee boxii kanarra subject jedhee mul'isa jira. Hint jechuudha. Input type immoo maalidha? Namaaf bilbiluuf yoo itti ta'e fakkeenyaaf kontaaktii erga baastanii yeroo simboolla isaa keessatti maal fidaa? Lakkoofsa qofa fida. Yeroo chaatii barreessitan immoo kan messengerii irratti yeroo boxii keessa tuqxani maal fidaa? Qubee isinii fida keyboardii irraa. Kanaafuu isa isintu murreessa. Input type is equal to text yoo ta'ani A up to Z isinii fida qubee jechuudha. Virtual keyboardii. Input type is equal to number yoo ta'ani immoo lakkoofsa isinii fida. Input type is equal to date yoo ta'ani immoo boxii date time isinii fida jechuudha. Kanaafuu isintu dugda duubaan kana design godha. Namni akka inni fayyadamuuf jechuudha. Okay? So inni kun immoo text viewdhaaf akkasuma wanta guddaa isin hubachuu qabdanii XML koodii yeroo barreessinu isin yaaddasiin koodiin kun al takka sammuutti qabatnaan salphaadha isin gargaara. Android Studionis kan isin qabachuu qabdan sammuutti horma kana qofa. ID yeroo tuttan inni ofiisaan koodii kana isin barreessa waan ta'eef. W yeroo tuttan WDT isin fida. Isin yaadachiisuma qofa yeroo koodii barreessitan. So XML jechuun extensible markup language interface design gochuun nu barbaachisa. Kanaafuu bantuuf cuftuu qaba. Amma fakkeenyaaf kun asitti baname asitti cufame. Kanaaf asirratti ilaalama. All XML tags begin with less than and index with slash greater than symbol. Kanaafuu asii kuni ni nun asitti himne kuni asii jalqabee amma asitti HR jechuudha. Meenan deebi'e asitti kun amma view lama define gooneera. Tokko text view kan asitti baname asitti dhume. Goolaboomuu isaa kanaan ibsina jechuudha. Kunis asitti baname asitti cufame. Kanaafuu wanni baname cufamuu qaba yeroo hundaa jechuudha. Dhuma isaa itti himuudhaaf jechuudha. Kanaachi hin cufne taana warra kana wal keessa maqaa fuula boxoboxamaa fidaa jechuudha isiniif. Kanaafuu koodiin XML hundumtuu opening tag and ending tag qaba jechuudha. Warri HTML kanaan dura barattanii isiniif salphaadha. Dafii isinii galuu danda'a. So amma gara practicalitti deemuu dandeenya jechuudha. Wanna isiniin galle comment jalatti barreessuu dandeessu. Isa practicalidhaa fi viidiyoo isa ta'an irratti gadhiifama. Kutaa arfaffaarraa banaa dharruma gadhiifamaa jechuudha.